Baqattoonni Siiriyaa hedduun gara Turkiitti baqatan qe'ee isaaniif biyya isaanii caalaa waa hedduu dhabaniiru. Maqaan isaa qofti akka tuqamu ka gaafate dargaggeessi waggaa 18 Samiir maqaa waraana biyya keessaatiin warra isaaf obbolaasaa 4 dhabe. Miilla isaa dhabe garuu deebi'ee deemuuf abdii akka qabu dubbata. Alhamdulillah rabbil alamin ya'tikum al-afiyah wa markaz al-atraf كثير كويس وعم يساعدوني بكل شيء الحمد لله رب العالمين. Waan hundumaan baay'ee na gargaaran galanni waaqayyoof haa ta'u. Wanti hundi gaariidha galanni kan waaqayyooti. Xiqqoo miilla irratti leenji'aa jirra. Fooyya'insa agarsiisaa gara miilla namtolcheen sochootti jijjiiruuf jiru. Tarkaanfiidhaan deemuun jalqaba. Waaltaan wal'aansa lafee Istaanbul kan hundaa'e dhaabbata gargaarsa namoomaa Turkii akkasumas waldaa doktoroota addunyaatiini. To'annaa Dr. Yaasaar Taataar jalatti teeknooloojii jabanaa gargaarama. Suriye'deki amputasyonun çoklu amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı Keessattuu Siiriyaa keessatti lakkoobsi namoota qaamni isaanii irraa citee baay'eedha. Harkaaf miila kanneen dhabantu jira. Boombiin barmeelaa dho'uudhaan gubaatiin qaama mudatu qormaata guddaa nutti ta'ee jira. Namoota 245 ta'an tajaajilaa jirra. Akkasumas tilmaamaan qaama namtolchee 4,000 hojjenneerra. Kun lakkoobsa guddaadha. Addunyaa kanarraa wiirtuleen yeroo gabaabaa keessatti qaama namtolchee hamma kana hojjechuu danda'an muraasa. Kirkirri lafaa fulbaana keessa Turkiif Siiriyaa keessa lubbuu namootaa galaafate balaa kanaan namoonni hedduun qaama isaanii waan dhabaniif giddugalicha irratti hojii dabaleera. Turkiin baqattoota Iraaqiif Afgaanistaan lakkoobsi isaanii hedduu ta'eef ka Siiriyaa miliyoona 3 ol keessummeessiti. Guyyaan baqattoota addunyaa kan waxabajjii 20 yeroo mara geggeeffamu jalqaba bara 2001 yaadannoo waggaa 50ffaa konvenshinii baqattootaa bara 1951 yaadachuuf ture. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti addunyaa guutuurraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman miliyoona 100 fi miliyoona 3 ta'u. Walakkaan isaanii biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'aniiru. Miliyoona 32.5 kanneen ta'an baqattoota. Miliyoona 4.9 immoo koolugaltoota yoo ta'an miliyoona 5.3 immoo namoota eegumsi sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu. Baqattoonni dhibbarraa harka 74 ta'an biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qabaniin keessummeessamu. Biyyoota 5 namoonni keessaa baqachaa jiran Siiriyaa, Veenzuweelaa, Yuukireen, Afgaanistaaniif Sudaan Kibbaati. Biyyoonni keessummeessitoota olaanaa ta'an Turkii, Kolumbiyaa, Jarman, Paakistaaniif Yuugaandaadha. Lakkoofsi kun bara 2021 fi bara 2022 ka tokkummaa mootummootaa biraa argame. Bara kana Sudaan keessatti walitti bu'iinsi haaraan ka jalqabe yoo ta'u namoonni miliyoona 1 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Faalisxiin tokkummaa mootummootaa keessatti miseensummaa dhaabbataa hin taane waan qabduuf baqattoonni ishee miliyoona 3.4 ta'an tarreewwan olaanoo akkasii keessatti haammatamne. Venezuelaan kan haammatamte yoo ta'u lakkoofsi ishee harki caalaan namoota biroo eegumsa sadarkaa addunyaa barbaadan kan bakka bu'u yoo ta'u kunis toora godaantota gosa haaraa UNHCR bara darbe uume jala jira.